Galatoomaa irra deebi'ee baga nagaan gara dhaabbata keessanii dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatti nagaan dhuftan jechuu barbaada. Akkuma irra deebi'ee yoo ibsuudhaaf ta'e malee namni waliin beekne mana kana keessa jiru an sabboona ta'aatii jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaati. Kabajanii sagantaa kana gaggeessuuf asitti nu argamu keessaniifis irra deebi'ee maqaa koo fi maqaa dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa dhaabbata gargaarsaa ta'ee bara 2012 keessa sochii hundeeffamaa kan jalqabe yoo ta'u, dhaabbanni kun hojii gargaarsaa keessa hojii kan hundeeffamu kan jalqabe ta'uu isaa hin beekamu. Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa yeroo garaagaraatti sochii hojii godhaa ture keessatti bara 2012 yeroo hundeeffama irra turetti sababa dhukkuba HIV karaarraa goree ijoolleen koreen qopheessitu yookiin immoo koreen yeroo san dhaabuudhaaf dhaabbata kana waliin galtee namoota 21 sababa dhukkuba kanaatiin otoo milkaa'in hafee gargaarsaa qofa otoo hin taane dhaabbata misoomaatti ce'uu qaba kan jedhu guyyaa 2-3 bara 2014 dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa jedhamee mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa irraa